سيناندون سينا وروتن نبرة دبرة الراه بربادوكو خان شريكا صديق أبو توتوري شريكا نساء سدين خنا وجين وان ربين هنجال لندلي أدادا وجين هجة شاتوري قرو قياتك أكو إنسان برادي متي ربي نساء كتلشي توبته إبادة ربي كبته قم ربي أزدي بيه osuma haala kanarratti hariiroo isaa fi rabbi jidduu jirtu cimsee jiru guyyaa takka shariikan isaa san yaadate qaceelloo ifiif arkate kana akka isaanis qoodarraa fudhatanii gama rabbii isaanii as deebanii qaceelaniif jee gama isaanii deeme way silaa deemuu baate akkuma bira dhaqeenii nagee isaan gaafatee waan dhufeef takka takkatti itti himee keessa ibseef yeroo kana isaanis fuula keessa wallallaalanii akkana ja'aniin yeroo muraasa kanuuf kan itti qophooyna erga jecha kana irraa dhagahee booda tole jee gara manaa deebi'e guyyaa muraasa booda manatti itti dhufanii akkana ja'aniin nuti imaltuu deemuu deemna imaltuu teenya tanarratti nama waa'ee amantii xiqqoo nu yaadachiisu barbaanna ja'aniin yeroo kana inninis gammadee imaltuu tana isaanii wajjiin deeme silaa deemuu baate osuma imaltuu deemaa jiranii karatti itti halkanaawe yeroo kana isaaf mana xiqqaa takka kireessanii nuti bakka deemnu qabnaatii asin nu eegi jaanii biraa kutan yeroo kana inninis mana xiqqaa isaaf kireessan kana ol seenee isaanis akkasuma haajaa isaan barbaadan saniif biraa kutan erga isa biraa deemanii booda dubartii sagaggaalummaa hojjechuudhaan beekamtu isaaf barbaaduu jalqaban erga isii arkanii booda akkana ja'aniin nuti saahiba takka qabna saahiba keenya sayyoonii fi farshoo obaastee sagaggaalummaa galgala kana keessatti hojjechisiiste nuti maallaqa dachaadhaan siif kafalla ja'aniin yeroo kana isiinis tole jettee farshoo fuutee gara saahiba isaanii kan kophaa jiru sanitti dhayte erga bira dhaytee booda itti ol seentee huccuu ofirraa baasuudhaan akka inni isitti hawwuuf biratti dhiyaatte inninis akkuma isii arkeenii qalbiin isaa isitti hawwitee itti dhihaate rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam hoggaa akkana jaan dhugaa baanan dhiiraa fi dhalaan takka yommuu walitti as dhihaatan sadaffaan isaanii shayxaana ta'u malee waa hin taane yeroo kana akkuma saahibban isaa isitti dhaamanitti farshoo obaastee gara firaashaa fuutee kutteen erga gara firaashaa isa geessitee booda huccuu irraa baastee galgala san guutuu hojii sagaggaalummaadhaan isa bulchite yeroo kana saahibban isaa ganama iddoo bashannanaa isaanirraa akkuma dhufanitti hulaatti dhadhahan dubartiin tunis kaatee hulaa irraa bante yeroo kana isaanis waan isa hojjechisiisni siin jenne hunda hojjechisiistee raawwattee jirtaa ja'aniin yeroo kana isiinis akkana jetteen humaa hin yaaddawina waan isin naan jettan hunda xumureetiin jira ammaa firaasha isaarra qaama qullaa rafu jira jetteen yeroo kana kokkoflaa gara saahiba isaanitti ol seenanii yaa saahiba keenya bari'ee jira nuun deem ja'anii isa kaasuuf isa tottoqan yeroo gamaa fi gamana qaban saahibni isaanii kun galgala haala farshoo dhugeen haala zinaa hojjeteen haalanii fi qaama qullaa firaashi isaarra rafeen du'e jechuudha yaa subhaanallah yaa ajaa'iba ilma namaa kana mee ilaala yeroonii fi ati qaceelloo harkattee isaaniifis akkasuma qaceelloo barbaadde isaan ammoo sadarkaa isaan itti irra jiran kana siif hawwan gad deebi'anii yaa obboleessa kiyya akkasuma yaa obboleettii tiyya yoonii fi qaceelloo hiriyoottan keessanii barbaaddan kophaa keessan ittiin dhaqina yoonii fi kophaa keessan itti dhaytan shayxaan isaan gargaaree waan gama isaanii isin deebisuu danda'uuf jecha gurbaan kun sababaa qaceelloo isaaniif barbaadee isaan bira deemeef jecha garuu ammoo shayxaanii waan isaan isa jallisuu barbaadan kanarratti isaan gargaaree akkanii fi inni karaa rabbii irraa maquu fi akkasuma khaatimaa badduun akka du'u isa godhe yaa subhaanallah إنا لله وإنا إليه راجعون